Qebbee keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko rasaasaan rukutanii madeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbee ganda Beejjoo Kobbochaa jedhamu keessatti loltoonni maqaa adda addaa da'oo taasifachuu yakka hawaasa meeshaa maleessa irratti maxxansan qonnaan bulaa tokko rasaasaan dha'anii madeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Impaayera kufuuf duufte utubuuf gochoota gara jabinaa hawaasa irratti hammeessanii kan jiran lukkeeleen sirnichaa gurraandhala 22 bara 2026 mana isaa keessaa gadi waamuun obbo Gammoosaa Faradaa rasaasaan rukutanii madeessuun barameera. Qonnaan bulaan kun osoo hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee hin qabaanne hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun rasaasaan rukutanii madeessuu yeroo ammaa kana miidhaa qaamaa ulfaataa irra gahee yaalarra kan jiruu fi du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uu jiraattonni gandichaa ONM dubbise ibsaniiru. Murni gabroonfataa PP Impaayerettiin gama hundaan raafama hamaa keessa galuu hordofee jaleewwan isaaf amanaman gubbaa hanga gadiitti of jala hiriirsuun maqaa adda addaa hawaasni Oromoo keessaa hin qabne ofiin itti moggaasuun yakkoota mirga namoomaa garaagaraa raawwatu cimsee itti fufee jira. Aanaa Iluu Galaan keessatti qonnaan bultoonni hedduun ergamtoota faashistii bilisiginnaan ukkaanfaman dhukkubaan dararamaa jiraachuun himame. Kennaa sabaa dabalata qaba. Godina lixa shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Abakuu aannotti geeffaman keessaa namoonni hedduun reebichaa fi qorra akkasumas ispoortiin humnaan olii itti taanan damdamachuu dadhabuun dhibee adda addaatiif saaxilamanii yeroo ammaa mana yaalaa keessatti haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen keessoo bilisiginnaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoota mooraa leenjii sirnichaatti miidhaan irra ga'ee fi dhukkuba duraan dhukkubsataniin dhibamanii mana yaalaa kan jiran Maamuyyee Tolaa, Shallamaa Xaaloo fi Tamuu Alamaayyoo kanneen jedhaman yoo ta'u, aanicha keessatti leenjii waraanummaa humnaan akka fudhatan taasifamaa kan jiran keessaa qonnaan bultootni 75 caalan aanaa Baakoo Tibbee irraa kanneen humnaan qabamanii fi namoonni 150 ol ta'an ammoo aanuma Iluu Galaan gandoota garaagaraa irraa kanneen fedhii isaanii malee qabaman yoo ta'u, walumaa galatti yeroo ammaa kana namoonni 225 ol ta'an fedhii isaanii malee dirqamaan leenji'aa jiraachuun adda ba'ee jira. Namoonni dirqamsiifamanii meeshaa diinaa baachaa jiran kunneen wayita maaliif fedhii fi dandeettii keenya malee maatii keenya irraa nu qabdanii meeshaa waraanaa nu baachiftu dhukkubni nu fixuuf deema jedhanii gaafatan deebiin ergamtoota sirnichaas ilaalcha biraa qabda kan jedhu ta'uu fi nama gaafii isaan gaafate ammoo reebicha hamaa irraa eegalee hanga mana dukkanaa keessatti qofaa hidhanii hiraarsaa jiranitti ga'uun ifoomeera. Murni abbaa irree bilisiginnaan dargii irraa barachuu dadhabuun akka waan baay'inni waraanaa empaayeratti kufaatii jalaa baraarutti yaaduun addatti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee hojii idilee isaa irraa humnaan qabee ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanatti geessee gahumsa waraanaa fi siyaasa tokko malee adda waraanatti hiriirsuun irbaata rasaasa gochaa jira. Aanaa mana Siboo keessatti loltoonni sirna nama nyaataa bilisiginnaa maqaa deeggarsa milishaa jedhuun saamicha hawaasa irratti raawwachaa jiraachuun ibsame. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu gandoota akka Waajetii Qilxuu Luboo, Waajetii Mandii fi kanneen biroo keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa kaabinoota waliin ta'uun guraandhala 25 2026 irraa kaasee tokko mana hawaasaa irra deemuun daagujjaa fi buna kubbaayyaa 10 fidaa yoo hin finne ammoo tarkaanfii isin irratti fudhanna jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ifoomsanii jiru. Jiraattonni gandichaa akka arraata biyyoolessa Oromiyaatti manitti haalli jireenyaa nutti qaalee jira, galiin nuti argachaa jirru kaffaltii gibraaf buusii maqaa nyaata milishaa jedhuun guuramaa jiru waliin gitu callaa keenya gatii gadi bu'aan gurgurachaa jirra jechuun dubbatu. Bu'uuraaleen misoomaa akka ibsaa, bishaan, riqicha, daandii fi kanneen biroo nuufaa guutaman jedhanii osoo isaan iyyachaa jiranii haala hawaasni bal'aa itti hojjetee iyyummaa keessaa itti ba'uuf deeggarsa gochuu fi nafee faallaa isaa gara jabina ammeenyaan guutameen daandii saamichaa fi annaa tolfachuudhaan guyyaa guyyaan saamicha hawaasa irratti raawwachuun dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi galii impaayeratti guddisuuf dhama'aa jiru. Ergamtoonni bilisiginnaa akkasumas bulchitoonni impaayerichaa afaan qawween hawaasa cunqursee bulchuun aadaa kan itti ta'e faayidaa dhuunfaa isaanii qofaaf bitamuun waa'ee dantaa sabarraa dhalatanii dhimma tokkollee dhabanii aangoo siyaasa isaanii ittiin dheereffachuuf hawaasa nagaatti afaan qawwee galagalfachuudhaan saamicharraa eegalee hanga ajjeechaatti dararaa ulfaataa geggeessaa jiru. Aanaa Awwaa Galaan keessatti jiraattonni humnaan ukkaamsamanii mooraa waraanatti guuramaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalwabii Biyyaa.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan gandoota baadiyaa fi magaalaa Aanichaa garaagaraa keessatti waraanni faashistiin bilisiginnaa jiraattota dirqamaan qabanii gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni gandoota garaagaraa Aanichaa irraa dubbisnee ifoomsaniiru. Akkuma kanaan gaafa guraandhala 26 ganda Awwuu Coqorsaa keessatti namoota dhimma isaaniitiif gara magaalaa Gabaaroobii deeman magaalaa keessatti ukkaamsanii konkolaataatti fe'uun beekameera. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Innamuu Baanjuu, Abbaa Maatii, Siraaj Fakkadaa, Yaayyoo Muhammad, Habib Jamaalee fi kanneen maqaan hin ibsamiin hedduun akkuma bittaa fi gurgurtaaf gara magaalaa Gabaaroobii deemanitti qabamanii gara mooraa leenjii waraanaatti geeffamuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees aanichumatti jiraattota ganda Qeexoo lakkoofsa 17 bakka addaa Hobbii kan ta'an namoonni baay'inaan 20 ol ta'an gaafa guraandhala 30 2026 qonnaan bultoonni hedduun ukkaanfamuun namoonni umuriin isaanii gara dullumaatti jiru maallaqa gurguddaa irraa fudhatanii kan galchan yoo ta'u kanneen ijoollummaa of keessaa qaban garuu gara adda waraanaatti ergamanii jiru. Namoota kanneen keessaa muraasni Eebbisaa Tarrafaa, Lubaas Fa'uu Nagaasaa, Jabeessaa Nagaasaa, Misgaanaa Jabeessaa, Nabiyyuu Ashulaa, Dingataa Ashulaa, Bulii Akkatti, Barii Akkatti, Shoraa Moosisaa, Bulii Gaaddisaa, Kumarraa Yiggasuu, Amaanu'eel Malkaasaa, Amaanu'eel Gammachuu, Asheetuu Gammachuu fi Fiixee Tafarii fi kanneen maqaan hin ibsamiin 20 ol ta'an ukkaanfamuu gabaasni jiraattota aanichaa irraa ONM qaqqabee ni addeessa. Murni bilisiginnaa akka waan hoomaan waraanaa impaayera bututtuu kufuuf duuftee jirtu kufaatii irraa hambisutti yaadan of goyoomsuun ilmaan Oromoo gita hojii kamirrayyuu jiran osoo hin hambisin waardiyaa barcuma aangoo isaa taasifachuuf dirqisiisee maatii gadochisuun gara mooraa waraana isaatti guuraa jira. Mormii Paakistaan dhuma torban darbee Iraan deeggaruuf taasifame irratti yoo xiqqaate namoonni 25 ajjeefaman. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Mormii jeequmsaa dhuma torban darbee Paakistaan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti ajjeefamuu hoogganaa olaanaa Iraan irratti geggeessiteen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate 25 ga'uu isaa lakkoofsi AFP'n kaleessa baase ni mul'isa. Hiriirri du'a Alii Kaameenii mormuu kun magaalaa Karaachii dabalatee magaalota gurguddoo Paakistaan hedduu keessatti kan dho'e yoo ta'u mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman gamoo dippiloomaasii Ameerikaa weeraruuf yaaluun poolisii waliin walitti bu'uu isaanii gaazexeessaan AFP tokko arge. Hiriira sanaan yoo xiqqaate namoonni 10 kan du'an yoo ta'u 70 ol madaa'uu isaanii waajjirri ogeessa baqaqsanii hodhuu poolisii Karaachii ibseera. AFP'n lakkoofsa namoota hospitaalatti du'an keessaa 9 sababa madaa qawweetiin akka ta'e arge. Oduumaa ba'aa giddugaleessaan walqabateen mootummaan Libaanos sochii waraanaa fi nageenyaa Hizbollaa irratti ugguraa tattamaa kan kaa'e yoo ta'u gareen kun meeshaa waraanaa isaa mootummaaf akka dabarsee kennu gaafachuu isaa ministeerri muummee Nawaaf Salaam beeksisaniiru. Waraanni Israa'el kaleessa Teheraan irratti haleellaa bal'aa haaraa jalqabe jedheera. Gaazexeessitoonni AFP kutaalee giddugaleessaa fi baha magaalaa guddoo Iraan keessatti dho'iinsa guddaa dhaga'uu isaanii gabaasaniiru. Humni qilleensaa Israa'el qajeelfama basaasa Israa'eliin bakka sirna shororkeessummaa Iraan garaa Teheraan keessatti haleellaa bal'aa dabalataa jalqabeera jechuun waraanni kun ibsa kenneen duula waloo Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeessan guyyaa sadaffaa irratti kan ibse. US Centicom akka jedhutti yeroo lola sochii irra jirutti xiyyaaronni waraanaa humna qilleensaa Ameerikaa dogoggoraan ittisa qilleensaa Kuweetiin rukutamaniiru. Dubbi himaan ministeera ittisaa Saawudii akka jedhanitti diroononni diinummaa qaban 5 naannoo buufata xiyyaaraa Piriinsi Sulxaanitti adda cituu ibseera. Xinnaa aanaa tolee keessatti gaarii fardaa dhorkaa jiraachuu jiraattonni himan dabalatasaaf jaalkennaa sabaa. Godina kibba lixa shaggar aanaa tolee keessatti kaabinoonni fi hidhattoonni murna gabroonfataa PP gaarii fardaa uummanni itti fayyadamu dhorkaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan aanaa tolee ganda tummee yaayyaa keessatti kaleessa bitootessa 2026 naannoo sa'aatii 4 irratti namoota gaarii fayyadamuun meeshaalee bu'uura jireenyaa uummataa deddeebisan lakkoofsan gaarii fardaa 6 kan ta'an osoo gara magaalaa baantuu hojii deemaa jiranii karatti ugguruun meeshaalee gaarii guutummaatti jalaa akka fudhatan jiraattonni gandichaa ONM'if addeessaniiru. Jiruu fi jireenya keenya geggeessuuf gaarii fardaatti dhimma baaneeti kan jedhan itti fayyadamtoonni kanaa achi carraa hojii nuti qabnu baay'ee dhiphaadha jechuun dubbatu. Dhorkamuu gaarii fardaa kana hordofes jiraattonni naannoo sanii geejjiba dhabuun rakkachaa akka jiranis irra deddeebiin dubbatamaa kan jiru yoo ta'u iyyannullee qaama nu dhaggeeffatu tokkollee dhabnee jirra jechuun miira aariin jiraattonni yaada isaanii ONM'if qoodaniiru. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti ergamtoonni PP hawaasa hidhaatti darbachuu fi barattoonni kutaa 12ffaa xumuraan filannoo sobaa akka filachiisaniif dararaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaaljiksaa Sirnaa.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Daamuu jedhamu keessatti jaleewwan biltiginnaa iraarsaa ulfaataa hawaasa irratti raawwataniin kan gammachuu guutuu argatan qonnaan bultoota obbo Ayyalee Roorroo fi obbo Mukee Taaddasaa kanneen jedhaman reebicha hamaa irraan gahuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa siyaasaa kam keessa kan hin qabne yoo ta'u, loltoonni sirnichaa erga ari'anii dhukaasa irratti bananiin booda qabanii ukkaamsuun milishaa Toggaa jedhan hin taanu jedhanii waan didaniif ergama qaama biraa qabdu jechuun garmalee reebicha irratti raawwachuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun baramee jira. Aanuma kanarraa ergamtoonni sirnichaa nama kaardii filannoo sobaa baatii caamsaa keessa isaaniif filachiisu dhabuu irraa kan ka'e barattoota kutaa 12 fixanii mana jiran dirqamaan filachiistu jechuun dararaa jiraachuun ibsamee jira. Aanicha keessatti ergamtoonni faashistii biltiginnaa maqaa filannoo jedhu da'eeffachuun filannoo sobaa ofumaan of dorgomaniif haalduree mijeeffachuuf dargaggoota humnaan qabuu fi maallaqa guddaa ija dura qabuun gowwoomsanii leenjisuuf walitti qabaa jiraachuun baramee jira. Murni gabroonfataa PP Impaayerattiin kufaatiitti dhiyaachuu ofirratti baruun umurii barcuma aangoo isaa tikfachuuf ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessaa humnaan ukkaamsuun leenjii waraanaatti guuruu saamee dinagdee Impaayerattii tinnisuu fi badii tokko malee sababa Oromummaa qofaan yakkuun sarbama mirga namoomaa adda addaa raawwachaa jira. Bulchiinsa magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa keessatti kaadiroonni waraanni PP waliin ta'uun uummata nagaa saamuu hammeessan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa garaagaraa keessatti kaadiroonni waraanni PP waliin ta'uun maqaa gibiraa fi deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun maallaqa humnaa olii uummata nagaa saamaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti magaalaa Shaambuu keessatti maqaa gibiraan hoteelota irraa hanga qarshii miliyoona tokkootti saamaa kan jiran yoo ta'u, torban kana keessa hoteela magaalicha keessatti argamu hoteela Oromiyaa kan jedhamu qarshii miliyoona tokko gaafachuu jiraattonni himuun, kana malees deeggarsa paartii jechuun ganda tokkotti qarshii 72,000 nama dhuunfaatti immoo qarshii 250 hanga 500 murteessuun harkaa fuudhaa jiraachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Daldaltoota magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa keessa jiraatan irratti gibira humnaa olii fe'anii waan jiraniif namoonni hedduun galiin isaanii fi hangi gibira gaafataman wal madaaluu dhabuu irraa kan ka'e kasaaraa ulfaataa keessa galuun hojii dhiisanii jiraachuun kan himamu yoo ta'u, warreen gibira gaafataman kaffaluuf maallaqa hin qabne ammoo waraanni PP hidhaa fi doorsisa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen dubbatu. Aanaa Ciroo keessatti murni biltiginnaa hawaasa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffatee qaba. Godinni Lixaa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Loogoo Bacceessaa keessatti murni maafiyaa bilchiginnaa torban darbirraa eegaluun hawaasa jiruu fi jireenya isaa harkaa gara afaanii ta'ee fi qonna jallisii irratti bobba'ee jiraatu yoo qarshii 15,000 kaffaltan malee bishaan fayyadamuu hin dandeessan jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni Araddichaa ONM itti himaniiru. Maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti gareen saamtota Ampaarechaa qarshii gurrattan kaffaltii nagee tokko malee saama. Hawaasni jiruuf jireenya isaa dhiisee mirga abbaa biyyummaa fi abbaa lafummaa sarbamee qe'ee isaarraa akka buqqa'u gochuun dararuu cimsanii itti fufuu himame. Afaaniin akka waan Oromoof bu'aa buusetti himachaa hojiin isaa immoo qabatamaan lafarraa kan hin jirre mootummaan gabroonfataa Impaayeratti abbaa hirrummaa isaan hacuucee bulchuuf jaleewwan isaa hunda gubbaa hanga gadiitti bobbaasee maqaa adda addaan yakkuun hawaasa hidhuu, saamuu, reebuu, ajjeesuu fi hiraarsa ulfaataa raawwachuu cimsee itti fufee jira. Sudaan kibbaa Ruweengi keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 170 siqan du'uu qondaaltonni himan. Jaalsa baafawaa gaarii dabalata qaba. Sudaan kibbaa naannawa bulchiinsa Ruweengi jedhamtu magaalaa tokko irratti haleellaa namoonni hidhannoo 10 lakkaa'aman raawwataniin lubbuun namoota 169 darbuu qondaaltonni naannichaa himan. Gareen dargaggoota eenyummaan isaanii hin beekamne kan Mayoom kaantirii ollaa Yuunaayitid Isteet irraa dhufan dilbata darbee Abeeminiyoom kaawuntii weeraruu isaanii ministirri odeeffannoo naannoo sanaa Jeems Moniluwaak Mijook kaleessa ibsanii jiru. Namoota ajjeefaman keessaa 90 namoota nagaa ta'uu isaanii daa'imman, dubartootaa fi maanguddoota dabalatee jechuun dhaabbata oduu Rooyitersiif himanii jiru. Kanneen hafan 79 immoo loltoota mootummaa turan. Haleellaa kanaan namoonni 50 biroo miidhaa guddaa fi salphaan irra ga'uu dabalanii jiru. Namoota ajjeefaman keessaa Komishinara Kaawuntii fi Daayirektara olaanaa akka ta'e haala nama gaddisiisuun isin beeksisuun barbaada jedhan Mijook. Ministirri fayyaa kaaba Ruweengi Elizaabeet Achool bilbilaan dhaabbata oduu AFP takka himanitti reeffi namoota 169 hunduu kaleessa awwaala jumlaa keessatti awwaalame. Mijook AFP takka himanitti yoo reeffi dabalataa argame lakkoofsi namoota du'anii daran dabaluu mala jedhan.